Mee naannoo Libanaanii fi akkasumas Israa'el jidduutti waan gaggeeffamaa jiru kanarraa mootummaan Israa'el guyyaa har'aan tanaatis eega dursoo guyyaa kaleedhaa mootummaan Israa'elii fi mootummaan Libanaan walii galtee lola dhaabbinsaa takkaaf gartee ceasefire jaanii labsii godhaniiti turan. Eega labsii san godhan booda gareen H gruppiidhaa tan Libanaan keessa jirtu. Nuti mootummaan waan Israa'el itti walii galte tana ni balaaleffannaa. Ammaasis mootummaan tuni ummata biyya tanaa bikkan buutu takkaa'u gartee gareelee biyya tanaa guututti gartee odoo bikkan bu'ini odoo namaan hin mari'atin deemanii Israa'el wajjin Ameerikatti marii gaggeessaa jiranii. Kuni nu biratti fudhatama hin qabu. Nuti ammaasis marii lola dhaabbii isaanii tana akka gartee hin jirretti ilaalla. Lolammoo itti fufnaa biyya teenya eeguudhaaf jaaniti dura deeman takkaa'u gartee jeneraal sekiretariin warra H gruppiidhaa ibsa baaseeti jira. Achi booda gaa mootummaan Israa'el har'aan tana irra deddeebitee bikka adda addaa haleelaatii jirti. Inumaatu reefuun tana Prime Minister biyya Israa'el Netanyahuun akkuu gartee miidiyaadhaaf ibsa godhaa ture akka jedhutti nuti ilaa hanqa waan barbaannu arkannu Libanaan keessatti hin dhaabbannu. Ilaa hanqa bahara xuyinuu jechuu jira. Akkana jechuun isaa guututti Libanaan fudhachuudha barbaadan. Qabxii lamadaatiin gareen H gruppiidhaa guututti akka jirtutti harka kannachuu qabdi meeshaa hiikkachuudha qabanii jechaa jira. Sadaffaa bikka gartee kaampii lafa jala jirtu tan Libanaan keessaa tan gartee warreen kuruseedaroonni gaafa kuruseedars yoo beeytan gaafa kuruseedars amata 1,100 faa dura takkaa'u gartee toora amata 1,000 dura jechuu. Waan isaan gaafa san lafa jalatti ijaaran har'aan tana warreen H gruppiidha itti fayyadamteeti gartee Libanaan tana eegaa jirtiin keessaafu gartee naannoo kibba Libanaan tana. Waraanni Israa'el bikka san yeroo gabaabduu keessatti injifachuu qabnaa takka ammoo dhoosuu qabnaa jechaa jiran. Har'aan tana akka reefuun tana Prime Minister tichi haasoo godhetti jechuudha. Tanaatani jidduu waan gareen warra Iiraan tanarratti dubbachaa jirtu isinii himaatiin ture. Mootummaan Iiraan waraanni Israa'el bikka amma jiru kana saraaraa amma jiru kanarraa yoo waa xiqqoo ol siqan taate nuti isaan ni haleellaa jechaa jiran. Inumaatu akka gartee jeneraaltichi warra Iiraan halees arraas irra deebi'ee jechaa jirutti kutaan kaaba Israa'el kun guututti akka hin jirre goonaa jechaa jira. Guututti akka hin jirre deebifnaa yoo waraanni isaanii bikka amma jiran kanaa ol deeman jechuudha. Garuu immoo har'allee gartee waraanni Israa'el bikka adda addaa haleelaatii jiran. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo gartee waan takka isinuma agarsiisuudhaaf laala kuni haleellaan tuni reefuun tana kan godhame. Diigumsa adda addaatu gartee gaggeeffamaa jira Libanaan keessatti jechuudha. So tanarratti gaa lolli fuulduraa kan Libanaan qofa odoon ta'an kan naannoo kanaa karaa gartee babal'ina biyyattii keessatti ol aanaati jabaachaa tarkaanfachuudhaaf ta'a. Kana ammallee irra deddeebineeti isin himna mootummaan Iiraan garasiitiin deebii godhaniiti jiran. So deemnee har'aan tana oduu gara Iiraanitti gartee odoo hin dabarre dura gaggeessaa takkaa'u gartee marii biyya Raashaa keessatti har'a gaggeeffamaa turte irrattiin achirraan gartee waan takka isin jechuu barbaada. So guyyaa har'aan tanaa ati torbaan kana mariitu biyya Raashaa Saint Petersburg bika jaaniin magaalaa guddoo lamadaa biyya Raashaati achi keessatti marii
economic forum ida tangartee Raashaan amatu gaggeessituutu gaggeeffamaa jira. Marii tanarratti qondaalota fi ministeerota akkasumas warreen daldaloota corporationii gurguddoo addunyaadhaa gaggeessu hedduudhaatu afeerama. Tana keessa pirezidantiin Raashaatis irratti ni mul'ata. Innilleen pirezidantoota gartee biyyootan biraa yeroo hedduu pirezidantii tokko takkaa'u lama ni afeera. Achi gaa xumura gartee qophii tanarratti inni dhiyaatee yaada isaatii fi poolisii adda addaa ammaasis rakkoo ikonomii tan addunyaa irratti illee yaada isaanii dhiyeessa. Akkuma gartee amma dura godhaa turetti marsaa tana garuu pirezidantii Taanzaaniyaadhaati afeeramee isiinis achi gubbaarratti dhiyaattee yaada isiidhaa dhiyeessitee jirti akkaataa biitti isaanii itti guddachaa jiranii fi inumaatu Afrikaa keessaa sadarkaa olaanaatti karaa ikonomiitiin akka gurguddachaa jiran dubbatteeti jirti. Kana ilaalchisee warreen ministeeronni gaa biyyootan akka Saudi Arabiyaa fa'aarraayis biyya sanitti achi dhufaniiti turanii inumaatu ministeerri enerjiidhaa kan biyya Saudi Arabiyaadhaa akka gartee guyyaa kaleetis arrallee irra deebi'ee haasa'u godhaa ture jechaa jirutti hariiroon Saudi Arabiyaadhaa fi Raashaa jidduu jirtu hariiroo du'a malee wanni adda baaftu takkallee nu hin jirtu. Nuufi Raashaan hariiroo ammaan tanaa odoon taane hariiroo gartee tan yerootiif walitti dhufne odoon taane hariiroo waan biyyattii lachuutu akka gartee walqixaatti laalchisu kan waliin hojjechaa jiru. Ammaasis inumaatu yeroo jabduun nu qabatte yeroo jabduun addunyaa qabatte illee hariiroon teenya hin laaffannee jabaattee itti fuftee fakkeenyaaf yeroo dabartee waan akka gartee koronaafaa akkasuma sanitti yeroo ammaan tanaa garuu immoo lola jiddu galeessa bahaatti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee akkaataa gaazni addunyaa irratti itti gurguramaa jiru kanaa wajjin nuti hariiroon teenya jabaachaati deemaa jirti je'eeti protokoli gartee marii sanii diiguudhaan inumaatu pirezidantiin Raashaadhaa ministericha kanaaf akka gartee maayikiin kennamuuf itti dhiisee akkasitti maayikii fudhatee maayikii saniin je'e jechuudha. Okay? Dubagaa wanni gartee kana keessa jirtu firiin isaan as keessatti gartee jirtu inumaatu gartee akka amma dura isinii himaa turetti yeroo Ameerikaadhaa fi warreen Yuurooppiidhaa Yuukireen deeggaraa Raashaa tanarratti lola banan san Raashaan gaaza gurgurachuu hin dandeessu ture. Biyyootan hedduun gaaza Raashaarraa bituun qaqqabbii waan irra kaaniif jecha dhoorkaadha ture. Ammoo ani isinii himaatiin ture akkaataa yeroo sanitti dalagaa turan. Isinuma yaadachiisuudhaaf yeroo sanitti Raashaan gaaza siidhaa kana Saudi Arabiyaatti gurguraa turte. Achi booda Raashaan gaaza siidhaa gartee rakishatti Saudi Arabiyaa gurguraa turte. Akkasitti Saudi Arabiyaan gaaza Raashaa kana fuuteeti magaalaa irratti gurgurachaa turte jechuudha. Okay? Dhagaa jirtaniimi? Dubagaa waan san irratti Raashaan akkaataa gartee qaqqabbii duraan Ameerikaan irra keessa tan silaa gartee ikonomii Raashaadhaa tana ittiin diiguudhaaf balleessuudhaaf itti ka'an san jalaa itti bahanii jechuudha. Inumaatu gaaza Raashaan gartee gaaza siidhaa akka malee gurgurachuu keessa ammaasis yeroo sanitti karaa dahabaatti gartee gurguratan malee doolaara itti fayyadamaniiti miti. Doolaara itti fayyadamuu hin danda'an. Maaliif Ameerikaan guutuutti gartee Raashaa waan sistema gartee Swift jaaniin san irraa waan hambifteef waan irraa murteef jecha akkaataan gartee isaan itti daldala kana gaggeessan karaa dahabaatiin. Boodarra maallaqa Raashaatii fi maallaqa Saudi Arabiyaatti. Okay? So rakkoo tana keessa waliin turaniiti akka malee gartee Raashaan gaaza siidhaa karaa Saudiidhaa gurgurtee akkasitti gaa ifiisiitiif lola kana keessa illee faayinaansii godhachaa turte. Ikonomiin isitillee kan silaa ni qofti jaanii eegaa turan guddachuu eegalte jechuudha. Okay? Sababa gaa Raashaa fi gartee biyyootan ollaa kun hundinuu sistema addaa tolfatanitti keessaafuu warreen biriksii wajjin. Yaaduma akkasii sanii jechuun amma gartee yeroo lolli Iiraan irratti gaggeeffamaa jiru kana wanni gartee mootummaan Iiraan Raashaadhaa fi biyyootan biraatii wajjinis qabdu keessaa
amma mootummaan Iiraan gaaza isaanii Raashaafaatti gurguran. Kanuma gartee Chaayinaattis gurguranii gaaza gartee tirfii haqaban Raashaatti gurguran. Raashaan gaaza kana fuuteeti magaalarra gurgurti ifiifis gartee tirfii harkatti garuummoo Iiraan tana rakkoo gartee gaaza gurgurachuu dhabuu tana jalaa baaftii jechuudha. Saniifuu gartee warreen ollaadhaa kuni ammasis karaa poolitikaattis wal gargaaraati karaa daldalaattis wal gargaaraa dhiibbaa gartee warreen dhiyaa irra kaayan kana jalaa bahaa turan ammallee itti jiran. Okay? So kanarratti gaa pirezidantiin Raashaadhaa yeroo haasoo godhu qabxiilee gurguddoo haaseeti jira. Keessaafuu lola isaanii fi warra Yuukireen jidduutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee guyyaa kaleedhaa pirezidantiin biyya Yuukireen Zelenskiin ibsa ajaa'ibaa takka karaa barruutiin gadhiiseeti jira. Ibsisaa kun akka jirutti nuu fi Raashaan lola kana dhaabnee yeroo gabaabduu keessatti biyya gartee nu hundaafuu walqixa taate Yurooppii keessatti walitti dhufnee marii godhuudhaaf fadhinnaa qabnaa je'eeti ibsaa jira. Kana ilaalchisee pirezidantiin biyya Raashaadhaatis deebii kenneeti jira. Akka gartee inni jechaa jirutti inumaatu gartee namticha xalayaa barreessee jechaa ni jira maqaa isaatiin illee hin dhooyne. Namticha xalayaa barreesse kuni akka inni jechaa jirutti nuti isaanii wajjin gartee akka ammaan tana marii goonee lola dhaabnee gartee karaa nagaatti deebinu. Takkaa'u gartee akka qaamaan wal agarruu barbaada. Qaamaan wal arguun faayidaan isaa maali yoo gartee lola dhaabuu irratti marii gadi hin geessine taate. Yoo gartee hogguu qaamaan wal agartee furmaanni hin jiraanne taate maaliif wal agarraa? Kuni barbaachisaadha miti jee deebii deebise. Itti aansuudhaan maaliif Yurooppii keessa filatee? Okay? Yeroo dabarte Ameerikaanuu lola kana ni dhaabna ja'anii amata dabre keessatti inumaa gartee qophii adda addaa qopheessanii akka gartee nu lachuutu lola kana dhaabnu irratti hojjechaa turanii yeroo san warri gartee dura deeminsaan waan Ameerikaan jettuun didaa ture namticha xalayaa barreesse kanaa jechaa jira. Okay? Achitti hin dhaabbanne dubbiin gaa deemee gartee lola sanis nuti karaa nagayaatti yoo gartee lolluu kun dhaabbatu taate nama gartee lola kana ni dhaabna takkaa'u gartee manguddummaadhaan dura deeminsaan isin lachuu gidduutti marii goonee lola kana dhaabna jehee gartee as bahee dubbatu yoo jiraate nuti isaan dhageenye gatteenye lola kana dhaabuudhaaf qophiidhaa yaadajuu dubbatee jechuudha. Sanii achitti immoo ammaan tana nuti bikka lola dhaabuudhaa odoon taane yoo gartee shororkaan isaan uummata keenya irratti oofaa jiran tuni kan hin dhaabbanne taate deebii jabduu isaaniif qopheessinee jirra jeetigaa sanirratti haasawaa jira. Achi booda deebi'ee gartee waa'ee lola Iiraanii fi Ameerikaa takkaa'u gartee warra Israa'el kanarratti illee qabxiilee jajjabduu takka haaseeti jira. Ta warra Iiraan ittiin dhufuu ta'a akka gartee inni jechaa jirutti dura dursoo mootummaan Ameerikaadhaa lola kana dhaabdee karaa mariitti gartee xiyyeeffachuun isaanii waan gaariidha jeeti dubbachaa jira. Akkasuma sanitti inumaatu garee biyya akka Paakistaan faadhaaf carraa kannanii isaan kuni lola kana dhaabuu irratti dadhabbiin isaan keessa deemaa jiran tun naannoo isaanii qofaaf otoo hin taane inumaatu gartee addunyaafillee fakkeenya taati jeeti gartee isaanillee irra deddeebi'ee dubbachaa jira jechuudha. Akkasuma sanitti lola gartee ammaan tana warreen Ameerikaatii fi Israa'el akkasuma sanitti Iiraan yeroodhaaf dhaaban kuni ceasefire irraa hara gartee lola guutumaa guututti dhaabuutti yoo tarkaanfatan nama iyyuufuu waan gaariidha. Fakkeenyaaf gartee namtittiin gartee gaazexeessittiin ta'isa gaafattee akkam jetteen lola gartee ammaan tana deemaa jiru kana objectionni warri dura dursoo lola kana eegale mootummaan gartee warreen dhiyaa Ameerikaa fi Israa'el baantii isaan kun lola kana hogguu eegalan mootummaa Iiraan tana guutuutti kombalchuudhaaf akkasuma sanitti enerjii isaaniitis saamanii akka fedhanitti gartee itti fayyadamuudha. Waan kanarratti yaadni kee maali jettee ni gaafatte. Dhugatti yeen warreen gartee duraan ummata Iiraan biyya Iiraan tana dandeettii isaanii odoo hin hubatin akka sablatti gartee biyya tana diinee ummata waliin finnee akkasitti gartee
gara nuti barbaannu saaminsarra gaggeessina jedhanii yaadan san waan barbaadan hin arkanne. Inumaatu ummanni Iiraan daran akka jabaatan yoo gartee yeroo hiriirri ka'aa ture san laaltee fi ammaan tana bakka isaan jiran yoo laalte amma inumaatu gareen biyya gaggeessaa jirtu haalaanii ummanni gartee isaan amananii karaa jabeenyaatti biyya isaanii gaggeeffachaa jiranii jeeti odeessaa jira. Dubagaa waan gartee ammaan tana warreen dhiyaa barbaadan keessaa irra hedduun siidaa galma waan hin ga'iniif jecha isaan kun gartee yoo lola kana dhaaban irra wayyaadha jeeti dubbachaa jira jechuudha. Okay? Dubagaa itti aansuudhaan kanarratti gartee ammaan tana pirezidaantiin biyya Raashaadhaa akka jechaa jirutti waa'ee nikulara Iiraan irratti illee yaada isaa dhiyeesseeti jira. Akka gartee inni jechaa jirutti meeshaalee nikularaa tan Iiraan keessa jirtu. Nuti amma duraas anilleen tana gartee isinii himaatiin ture amma duraas Ameerikaadhaa fi warri Izrael meeshaalee nikularaa kan warri Iiraan kana akka gartee Iiraan keessaa baasanii nu bira fidanii nuti asitti Raashaatti gartee akka asitti eenyu takka asitti gartee qabnee akka gaggeessinu isaaniif himneeti turre. Kanarratti hunda isaaniitu didee jechaa jira. Ameerikaanis fudhataman qabu jettee warri Izraelis fudhataman qabu jedhanii akkasuma sanitti Iiraanillee fudhataman qabu jedhanii. Yaanni kuni ammallee teebilarra jira. Nuti waan yaada kana gartee itti hojjechuudhaaf gaggeessuudhaaf qophiidhaa yaadajuu dhiyeessaa jira isiniin jechuudhaafi tana gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Wanni gartee St. Petersburg gaggeessaa turan arra gartee akkas fakkaatti egaa waan ikonoomii addunyaatii fi akkasuma san guddinaa fi rakkoo gaazaa kana kanallee irraa haasawaniituma jiranii san hundinuu gartee egaa waan biyyootan hedduun ammaan tana keessa gartee ifii isaaniitiif keessatti mul'achaa jiran. Kanarratti gartee wanni gartee isaan irra deebi'anii dubbatanirraa rakkoon gaazaa tuni tan yeroo dheertuudhaaf as deemtu akka taate irra deddeebi'anii dubbachaa jiran. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadhaa warreen gartee amma dhufaa jirtan yaada harka keessaniin taaptaap godhaa sheer walii godhaadhaa. Okay. Tolega, deemnee gartee karaa mata duree arraan tanaatti deebinaa guyyaa arraan tanaa itti gorsaan ol aanaa biyya Iiraan takka gartee Ayatullah Mujtabaa Hameenii reefuun tana miidiyaa isaaniitii wajjin haasa'u godhaati ture. Akka gartee jechaa jirutti mootummaan Iiraan amma booda akka gartee mootummaan Ameerikaadhaa jechoota adda addaatiin nu sodaachistu san karaa sodaatti laaluu dhiifneeti jirra. Nuti jechoota isaanii odoon taane hujii waan isaan godhaa jiranii fi deebii godhuudhaaf teenyaa jeeti haasawaa jira. Kana keessatti guyyaa irraan tanaa waraanni Iiraan dooniilee waraana Ameerikaadhaa tan karaa Gulf of Omaanitti ol siite misaayilotaa fi duroonnan itti erguudhaan takka gartee sodaachisuudhaaniin akka gartee dooniileenii fi inumaa gartee warreen doonii sanii hojii jiran strike forceidha taniin akkuma nama dura isinii hime san if duuba deebi'an inumaatu if duuba deebi'uu bira dabranii Gulf of Oman keessaa bahanii ilaa hanqa isaan Indian Ocean seenan godhaniiti jiran. Tana mootummaa Iiraaniitu jechaa jira. Gara haaniin mootummaan Ameerikaadhaa akka jechaa jirtutti gareen warra Iiraan dooniilee waraana Ameerikaadhaa irratti dhukaasa goonee jirra misaayiliin ja'aniiti dubbachaa jiranii. Oduun san guutumaa guutuutu sobaa jechaa jiran. Hin goone. Dooniileen teenya Gulf of Oman keessaa hin baane. Warri Iiraan ammoo akka jechaa jiranitti dooniileen tuni Persian Gulf keessa jiranii takkaa'u
Indian Oceanitti achi deemanii jiranii jaanitti odeessaa jiranii jechaa jiran. Okay? Dhiiroo na dhageessanii wanni isanii kanarratti waraanni Iiraan akka jechaa jiranitti nuti haleellaa guyyaa dheengaddaa Kuwait irra gaggeessine san deebii waraana Ameerikaatiif godhaa jirra. Akkasuma sanitti waraanni Ameerikaadhaa da'oo adda addaa godhataniiti achirraa basaastootaa fi inumaatu opereeshinii gaggeessuu barbaadanii. Da'oon isaan jechaa jiran tuni biyya akka Kuwaitii fi Bahareen keessa taate akkasuma san United Arab Emirates keessaas bikka adda addaa akka qaban irra dhaqqabnee jirra jaanitti odeessaa jiran. Tanaafin dura irratti warreen gartee United Arab Emirates keessa jirtan if eeggannaa godhaa wanni isin hin jiruuf tanaaf mootummaan Iiraan yeroo gabaabduu keessatti naannoo kanaas haleeluudhaaf deemti. Naannoo United Arab Emirates. Okay? Dubai isaa taatu akkasuma san Abu Dhabi isaa taatu. Maaliif akka isaan jechaa jiranitti bikka gartee waraanni Ameerikaadhaa itti walitti qabamanii hojii gaggeessaa jiran takka gartee hojii basaastummaa hojii opereeshinaadhaa irra dhaqqabnee jirra jechaa jiran. Sana akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaade. So itti aansuudhaan akka gartee gaa mootummaan Iiraan jechaa jirtutti lola gartee haleellaa guyyaa irraan tana qofa odoon taane gara adda addaatiin sochii Ameerikaan godhaa jirtu kana keessaafuu akkaataa Mujtabaa Hameeniidhaa marii biyyattii irratti hirmaatee inumaa gaggeessaa jiru kanarratti waan mootummaan Ameerikaadhaa jechaa jirtu takka gartee nu kana adda filuudhaaf yaanni isaan dhiheessaa jiran san guututti yaada sobaatii jechaa jiran. Mujtabaa Hameeniidhaa ammallee gartee fuula isaa agarsiisuu baatus dhokotee haa jiraatu malee marii biyyattiidhaa tan gaggeeffamaa jiru kana irratti hirmaateeti gartee hojjechaa jira jechaa jiran. Akkasuma sanitti Pirezidaantiin Ameerikaatis guyyaa kaleellee gartee yeroo interview godhe akka jechaa jirutti ani silaan carraa harkadhe Iiraan dhaqee akkasitti gartee Mujtabaa wajjin gattaa'ee marii godhuu niin barbaadaa jeeti dubbachaa jira. Okay? Inumaatu walagarree gatteenyee gartee waliin mallatteessuufaa hedduudhaan fedhaa. Isallee harka fuudhuu niin fedhaa jeeti Pirezidaantiin Ameerikaadhaa haasawaa ture jechuudha. Interview gartee guyyaa kaleedhaa gadhiisanitti. Tanaaf gorsaan pirezidaantii gorsaan Mujtabaa Hameeniidhaa akka jirutti pirezidaantiin Ameerikaadhaa ijaan Mujtabaa arkuu dhiisiiti biyya Iiraanittu hin afeeramu. Guututti inni warra gartee biyya tana hin dhufnerra tokkoffaadha jeeti deebiseefii jira. Okay? Inuma gartee inni jechoota biraatillee itti fayyadameeti gartee deebisee fi amma garuu immoo hanqa kanaan isin himaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf beekaa dhugatti gartee amma dhokoteeti jira haa jennu garuu yeroo takka gartee Mujtabaan oduu barruudhaan dhiheessaati jira. Amma guyyaa dheengaddaa biyya isaanii gartee eege isiin jaaramte as jidduu keessaa bugaa gareen amma biyya gaggeessaa jirtu tuni eege gartee gaafa Khomeiniin biyya dura jaarerra eegalanii ayyaana isaanii kabajachaa turan guyyaa kaleedhaa jechuudha. Okay? Kanarratti haasoo inni barruudhaan kan Mujtabaan barreesse bikka gartee qophii tana itti gaggeessan gubbaarratti dubbisaniiti turan. Ilaamaan tanaa mootummaan Ameerikaatis warri Israa'elis bikka gartee Mujtabaan jiru beekuu hin dandeenye. Garuu immoo akka gartee oduun takkaaf amma gartee ka fakkaatutti haalaata amma dura isaan irratti hojjetan yoo laalte gaafa gartee Billaadin ajjeesaniis warra isaaf dhaamsa geessu takkaa dhaamsa isaa fuudhee karaa miidiyaadhaa dhiyeessu kottee jara kanaa jala deemaniiti irra dhaqqaban.
Osaamaan bikka inni itti dhokatee jiru. Okay? Akkasuma sanitti warreen tokko tokko gartee ammaan tan akka jechaa jiranitti hogguu gartee kanatti Mustabaan karaa barruudhaatiin yaada isaa gartee dhiheessu kana warreen yaada isaa kana takka gartee xaliyaa inni barreesse tana fuudhee uummatatti as fidu kuni jala deemanii baruun oolanii jechaa jiran. Maaliif? Egaa saatalaayitiidhaa fi waan tooftaalee adda addaatu jira tan gartee nama kana jala deemtee ittiin hordofuu dandeessu. Biyya feetellee jiraadhu, lafa feetellee jiraadhu. Nama feete meeshaa qabaannaan jala deemtee gartee arguu ni dandeessa. Bakka isaan seenanii bahan. So karaa saniin akkasitti jala deemanii baruu ni danda'anii. Inumaatu gartee maaliif yaada isaatu gartee dhiheessaa jaaniiti gartee namni cinaan karaa miidiyaalee adda addaa irratti illee odeessaa jiran. Okay? Tanarratti gaa oduun xumuraa takka gartee taniin isinitti da'u haalata waa'ee nukleeraa biyya Iraan. Durarratti isin himeetiin jira Iraan nukleera ni qabdi jaaniiti gartee odeessaa jiran. Oduun tuni amma guyyaarraa guyyatti mirkanaawaa jirti. Okay? Keessaafuu akka gartee ammaan tana oduun bahaa jirtu warreen gartee mootummaa Ameerikaatti wajjin itti dhiyeenyaan hojjechaa jiran akka jechaa jiranitti oduun tuni torbaan lama dura gabbaatee jechaa jiran. Beeyinsi siidaa pirezidaantii biyya Iraan isaa bilbilaan Prime Ministericha biyya Pakistan bilbilaan haaseessaa jiru nuti jarreen waliin gartee marii gaggeessaa jirru kuni warri Ameerikaa kuni haalata lola kana itti dhaaban odoon taane nuti immoo waan kanarraa dadhabannee jirra. Dhaamsa kana itti naageessii jeeniiti dhaamsa sadii itti himee ture. Okay? Qajeeloo dhageeffadhaa isiniif hima sadeenuu. Dhaamsi sadeen inni itti hime keessa dursoo lolli gartee guutuutti akka dhaabbatu. Sodaa takka malee takka gartee sossobbii takka malee. Eessarraa Iraan irraayis akkasumas Libanaan keessarraayis lolli akka guutuutti dhaabbatu. Sadaffaan tan lamadaa waan gartee mootummaan Ameerikaadhaa balleessite karaa gumaatiin kan ammaan tana odeessaa jiran doolaara biiliyoona 24 kana daddafanii dabarsanii akka kennaniif. Okay? Qabxiin ammaan tana irra wal qabaa jiran tajaan qabxii tana. Akkuma amma dura isin hime nuti waan nukleeraa ammaan tana irraa naasofnuu jedhanii dubbataniiti jiran warri Iraan if dura. Waan nukleeraa fuuldura keessa yoo gartee ammaan tana kan lola dhaabnee karaa mariitti gargallu taate fuuldura irraa haasofnaa jechaa akka jiran. Okay? Tan sadaffaadhaan immoo nuti lola kana gartee ilaa hanqa xumuraa oofuudhaaf waan barbaachisu hidhanneeti jirraa kana nu hubachiisii jeen. Wanni gartee hidhannee jirra ta'ettu maali jedhee gaafatee jechuudha. Oguu kana nutis gartee bineensa hamaa san ni qabnaa jeen. Okay? Eegana gaa hogguunni akkana jeen ministeertichi haajaalaa kan biyya Pakistan duraanuu dhufeeti Ameerikaa jira. Hogguu kana gaa Prime Ministerichi biyya Pakistan isa bilbileeti daddafiiti dhaamsa kana ministeera haajaalaa biyya Ameerikaatti himii jeen. Okay? Eenyutti hima? Marco Rubiotti hima jechuudha. Torbaan dabre. Marco Rubiotti gartee isin himeetiin ture asitti gaa diisitti gartee marii gaggeessaa turan jee achitti itti himee jechuudha. Marco Rubiotiin akkana jarri gartee bineensanii qabanii ammaasis yoo barbaachisaa taate dhukaasneeti isin garsiifnaa je'eeti gartee itti hime. Dhaamsi akkasumatti isa ga'ee jechuudha. Amma achi booda gaa Ameerikaan if duuba deebuu eegalte. Tan duraan gartee amma karaa lolaatti inumaatu guyyaa san aaraaf gartee akka lolaaf qophaa'an san garsiisuudhaaf waraanni Ameerikaattis bikka takka haleelaati turan Iraan keessa. Keessaafuu naannoo Hormuz san irraa haasofneetu ture.
akkasumasan warri Iraanis nuti deebii ni deebisnaa fi haleellaa gartee warri Ameerikaadhaa gaggeessaa jiran. Tan gartee amma isan Kuwaitii fi Bahareen haleeluun kuni haleellaa deebii guyyaa saniiti jechuudha. Dubbii namaa achi dhaabbachuudhaaf hin deemtu. Dubbii nama furmaanni gartee takka immoo tarkaanfiin Ameerikaa nama fudhachuudhaaf teessu maal fakkaattiidha. Kana keessatti gareeleen gartee kaabineetiin pirezidantii Ameerikaadhaa dhiheenya kana hunda marii godhaatii jiran namuu gartee irraa haasawaan jiran. Akkasuma sanitti guyyaa deengaddaa hogguu gartee guyyaa isniinaa akkumaan isin himaa turetti pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo Prime Minister biyya Israel bilbilatti bilbilee gartee akkasitti itti iyyaa ture arrabsaa ture san fi waan isaa godhe hogguu yaadachiisu guddoon takka pirezidantiin Ameerikaadhaa warri Iraan amma booda taphachuutti hin jiranii lola kana gartee nuti dheereessuu hin barbaannu yaada jirratti. Pirezidantiin Ameerikaadhaa ifiifis aarasaa gartee akka gartee frustrate jiru. Netanyahuun isa dhaga'uu dhiisee gartee waan fedhe akka godhu kana dura dhaabbachuudhaaf. Garuu immoo akka gartee har'aan tan isin himaa jirutti mootummaan Israa'el lola kana dhaabuudhaaf hin deemtu. Kan Libanaan keessa gaggeessaa jiran. Akkasuma san namni hedduun gartee irraa odeessaan jiru malee lolli gartee kaanis gara Gaazaa keessas lola jabaatu deemaa jira. Akkasuma sanitti lolli Libanaan kuni rakkoo hamtuudhaan as deemuu ta'a. Gareen warra H groupiidha takka gartee Hizballaan ifii isaaniitiifis ilaa hanqa dhumnuu lolaaf qophoofne jira jechaa jiran. Akkasuma san mootummaan Iraanis warra Hizballaadhaa gargaaruudhaaf nuti lubbuu teenya qopheessinee jirra. Yaani har'aan tana ministeertichi hajaalaa biyya Iraanis dubbatee jira. Akkasuma san dubbii hima waraanaa takkaa'u gorsaan Mujtabaa Hamiiniidhaa kan waraanarraa isa gorsu reefuun tana miidiyaa irratti akkas jeetii odeessee jira jechuudha. Okay? So amma garri gartee lolli kun deemaa jiru Ameerikaan waan godhuudhaaf teessu yoo gartee lola kana dhaabuudhaaf teessu taate takka ammoo lola kana gartee itti fufuudhaaf deeman taate. Maaliif mootummaan Ameerikaadhaa lola kana ifisiitiif hin barbaaddu amma bakka san geessee jirti. Duraanis isin himeetiin jira. Tirampi gartee wanni inni eegaa ture lola guyyaa lamaati. Garuu immoo dila kana akka gartee dheeratu hin barbaanne. By the way yoo gartee gaa miidiyaa Ameerikaadhaa quba jala deemaa jiraachuu baattanis jala deemaa jiraachuu keessan quban qabu. Garuu guyyaa kaleedhaa koongiresiin Ameerikaadhaa humna pirezidantiin Ameerikaadhaa waraana gaggeessuudhaa tan jaamtu lola gartee Iraan irratti akka gadi hin geessineef humna heeraan irraa haasaniiti jiran. Takka gartee aangoo lola kana itti fufsiisuudhaa pirezidantii Ameerikaatti irraa haasaniiti jiran. Karaa koongiresiitiin. Kana keessa gaawaa hedduudhaatu jira. Pirezidantiin horii lolaa gaafachuu akka barbaadetti gartee lola kana national security hojii walitti hidhee gaggeessuu waa hedduudhaatu as keessa jira. Garuu immoo wanni gartee koongiresiin godhe kuni dhugatti gartee warreen silaa pirezidantii deeggarulleen warreen paartii isaa keessa barbaannee gara paartii dimokiraatiidhaa as dabraniiti isaanii wajjin sagalee kannaa turan. Tanarratti pirezidantiin Ameerikaatilleen haalaanii gaddee jira inumaatu gartee aarasaatii fi hammam takka gartee warreen hujii paartii isaanii hojjechuu dhiisanii gara biraa dabran kanallee balaaleeffachaatee ture. Kana jechuun pirezidantiin Ameerikaadhaa lolan kaasu jechuudhaa miti beekaa. Tooftaa adda addaa barbaadanii gartee numa kaasanii garuu immoo akkaataa gartee biitii tuni amma keessatti jirtu fi lola kana akkaataa isaan dura itti dhaabbachaa jiran garsiisaa jechuudha. Maaliif namni hedduun sagalee hedduun biyya tanaa lola kana deeggaraa hin jiran akkuma gartee amma dura isinii hime. So tooftaan ammatti aantu karaa biraatiin akkaataa lola kana itti gaggeessan. Takka ammoo akka gartee har'aan tan irra deebi'anii gareen warri Iraan jechaa jiran uggurriin warri Ameerikaadhaa Hormuz irra kaayan takka gartee dooniileen akka gartee olii gadi hin dabarre isaan godhaa jiran kana yoo yeroo gabaabduutti gartee hin banne taate nuti lola kana ilaa Indian Oceanitti gassiisinaa jechaa jiran.
Okay? Kana dubbima warana takau garte gorsa warana Irani tutu akkane jechaa jira. Yoo mootummaan Ameerikaadhaa uggurrii nurra keessatti takau uggurrii Hormuz irra kaantana yeroo gabaabduu keessatti kan kaafne taate lola kana bal'isuu bira dabarreeti ilaa Indian Ocean itti garte gara kaaniin Baabal Madaabis cufnee achitti lola gaggeessinaa jechaa jiran. Okay? So Iran ibdura dubbachuu jirti akkuma gartee beeytanitti waan gartee kana dubbattu kana karaa hojiitti jijjiiraa jirti ammaasis tanaafin isin inja gartee warreen Dubaay fi naannoo san jirtan lolli kun gartee isin dhaqqabuun oolu inumaatu gartee ilaa karaa warra Yamanillee gartee lolli dhaqqabuun oolu maaliif lolli kun hin dhaabbanne Ameerikaan gartee ibduuba kadeebii jirtu hin fakkaattu keessaafuu gartee uggurrii Hormuz irratti. Alright? Kana gartee akkasitti quba qabaadhaadha mee oduun isiniifitti da'u yoo jiraatte okay. Xumura irratti oduun takkataniin isiniitti da'u reefuun tana gartee waa'ee Libanaan ogguun isinii musan pirezidantiin biyya Libanaan arraan tana miidiyaa CNN wajjin miidiyaa CNN ka Ameerikaa kana wajjin gaafii fi deebii godhaa ture. Akka gartee inni jechaa jirutti mootummaan Iraan Libanaan irraa harka siidhaa fudhachuu qabdi, harka siidhaa kaasuu qabdi. Waa'ee Libanaan Iraan hin ga'u. Nuti akka feenetti Izraa'eel wajjin mariini goonaa. Izraa'eel wajjin lola dhaabbiinsa walii mallatteessineeti jirra. Garuu immoo biitii gartee Libanaan akka qabdeetti takkaa'u gartee lola isiirratti gaggeeffamaa jiru kanaaf jecha Libanaan gara ifisiitiif itti fayyadamaa jirtu Iraanii. Nuti tana guutuutti ni balaaleffannaa jeegaa yaada gartee dheeraa kana waa'ee warreen Iraan gargaarsa isaan Libanaanii godhaa jiran kan isaan warra H groupiidhaatiif godhaa jiran kana hunda irratti gartee haasawaa jira. Akkasuma sanitti gareen warri H groupii tuni akka jirtutti harka kannachuu qabdii meeshaa waraanaatis hiikkachuu qabanii ji'eeti gartee haasawaa jira. Hogguu gartee gaa inni akkanatti haasawaa jiru kana namni hedduun yaada isaanii hogguu dhiyeessan akka jechaa jiranitti namtichi kuni biyyuma isaatiif yaade moo warra Izraa'eel deeggaru jira jechaa jiran. Maaliif Izraa'eeliitu gartee Libanaan tana cinaa takka fudhachaa jira yeroo ammaan tanaatti akka gartee miidiyaaleen garagaraa jechaa jiranitti yoo xiqqaattee lafa Libanaan tana warri Izraa'eel dhibbeentaa 30 ol dhuunfataniiti jiran. Duraan dhibbeentaa 10 jechaa turanii amma immoo eessa gartee dhuunfataniiti jiran. Ammaasis kan kanarratti gartee gareeleen H groupii tuni waraana Izraa'eel kana akka malee fixaa jirtu jechuudha. Okay? So kana hunda gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada oduun arraan tanaa tana fakkaatti.